nagaa hawwineef argachuu hin dandeenyu. Hawwiidhaan kan mirkanaa'u miti nagaan hojii barbaada. Oromoon sirna gadaa keessatti waa'ee nageenyaa gaafa kaasu fi ijoo afur kaasa. Namni nagaa barbaadu, namni waa'ee nagaa hubatu jalqaba nagaan kan jalqabu ofirraa waan ta'eef nagaa keessoo isaa eeggatu jedha. Abbaan sun ollaa obbolaa wajjin osoo hin taane ofii isaa nagaa haa qabaatu. Maal jechuudha? Namni halkan dukkana keessa dhoksee hatu nagaa qabaachuu hin danda'u. Hin fakkeessa malee nagaa qabaachuu hin danda'u. Namni keessatti nama jibbu fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u. Namni Oromoo irraa qoodaa oolu miidiyaa irratti fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u. Keessoon keenya qulqulluu hin ta'u taanaan, keessoon keenya nagaa hin qabu taanaan, irribas hin qabnu milkiin isin jiru. Sirni gadaa nagaan inni jalqabaa ofirraa kaa'edha. Nagaan inni lammaffaa kana ofii eeggatanii tikfachuu danda'anii jennaan obbolaa wajjiniin, ollaa wajjiniin. Ollaan nagaa ta'uu baannaan nagaan dhugummaa hin dandeenyeef. Namni nagaa ofii eeggatee, nagaa ollaa waliin eeggatee guutummaan nagaa tikfachuu mirkaneeffachuu hin danda'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Abbootii gadaa ilaalaa, abbootii amantaa ilaalaa. Oromoon kadhaasaa keessatti waa'ee uumamaa osoo hin kaasin kadhatee hin beeku. Maaliif? Nagaa ofii keenya arganneennaan uumamaa wajjin nagaa argachuu qabna. Bishaan qulqulleessanii eeggachuu, baddaa ofii eeggachuu, ofii nyaatanii saawwan dagachuun hin ta'a Oromoo keessatti hin ta'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Nagaan inni arfaffaa Rabbii wajjiniin. Namni nagaa waaqa waliin hin qabaanne inni sadan sun inni jalqabaa kaasisan ta'uu milkaa'uu hin danda'u. Inni baddaa jirus, inni ala jirus, inni keessa jirus, inni aangoorra jirus nagaa barbaannaan inni jalqabaa ofirraa jalqaba. Namoonni aangoorra ta'anii Oromoo isa rakkatee misooma gaafachaa jiru kana jijjiiramuuf halkanii guyyaa hawwatee bu'aa jiru kanarraa kan hatu nagaa argachuu hin danda'u. Foon nyaatee foon fakkaachuu danda'a malee nagaan qabu. Rafee hin bulu. Maaliif keessoon isaa hin beeka ka waan godhaa oolu. Oromoon lagaan wal qoodaa, amantaan wal qoodaa, walirratti hojjechaa, wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Hin danda'u. Oromoon tokko wal qooduus hin qabu. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu taanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Kanaaf biqiltuu kan jennu uumama waliin nagaa ta'uu waan barbaannuuf. Waan hojjenne hundarratti Rabbiin haa galatu kan jennu isaa alatti milkiin hin jiru jennee waan amannuuf. Waa'ee arfan kanarratti hundoofneetu nagaa Oromiyaan mulaaluu qabna. Amma waa'ee nagaa waa baay'ee kaastaniitu. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaadha. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee, warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii, eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaatee nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badan. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maayinni wayettanii uummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee
osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraa mun seenaa. Hayilee Fidaa eenyuun nyaate? Oromoo nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warra siyaasa Oromoo oofumaa itti jedhan Hayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikkee eenyu tajjeese? Baarotumsaa eenyu tajjeese? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomitee ganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna haa dhiisnu inni. Dubbachuu dhiisne, marii dhiisne, hojjennee saba keenyatti hojiitti agarsiisnaa jenna. Malee nagaa jibbinee miti. Nagaa malee hawwiin keenya galma ga'uu hin danda'u. Nagaa malee jalqabbiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u. Akkuma abbootiin koo jedhan Oromoon tokko ta'ee nagaa isaa eeggatee jennaan inni kaan tasgabbaa'a. Arrabni lafee nyaata malee arrabni lafee hin qabu. Gaafa arraba keessan ilaaltan foon fakkaata garuu lafee nyaata. Inni akkas nu rakkisee foon fakkaata fira fakkaata qaccee cabsa eenyummaa cabsa lafee cabsa akka of gantan akka of jibbitan isin godha. Kana sirreessuu fi isin waa baay'ee beektu waan taataniif rakkoo Oromoo hiikkachuun Oromoo harka jira. Mee jara kaanis waamaati nus nu waamaati nuti hin teenyu hin mari'annu jaarsummaan barbaannu gaafa jennu yeroos gaaffii keessa nu gaafadhaa. Bakka nuti qophaa'aa taane deemaa deebisaa Oromoon hin barbaadu ta'e rakkoo maalii qaba? Kaardiidhaan abbaa barbaadan filadhaa. Humnaan ta'uun qabu jenne malee Oromoon Oromoo keessaa nama fooyyee qabu adda baafatee filachuu hin danda'u hin jenne nuti. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Garuu tokkummaa keessan eegaa. Nageenya keessan eegaa. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Oromoon Oromoo keessatti karaa nagaan qabsaa'uu dhiisaati warra noo abaaru wajjinuu ta'aa jirra. Yoom dubbannee beenna? Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoom baanii dubbannee beenna? Haala baruun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon gannaaf bona beeka. Waan ganama qonnatti yoo ba'u waan uffatu, subii salaachuu gaafa ba'u waan uffatu, waaree booddeen uffatu yeroo filataa, yeroo qorraaf yeroo aduu beeka. Gannaaf bona qixxeen uffannu yeroo wal fakkaatu hin baanu. Wayyaayyuu yoom wayyaa akkamii akka uffachuu qabnu hin beekne haala hubachuun yeroo hubachuun barbaachisaadha. Kaleessa jaarraa tokkoof bilisummaaf qabsoofneerra. Mirgaaf qabsoofneerra. Abbaa biyyummaaf qabsoofneerra. Amma gaaffii akkasii kaasuu hin dandeenyu jijjiiramee yeroon bari'ee jira. Amma gaaffiin keenya gaaffii haaraa ta'uu qaba. Achuma dhaabbannee ammas waa'ee bilisummaa waa'ee abbaa biyyummaa kaasna yoo ta'e duubatti hafummaadha kun. Isa qabsoofnee moonee jirra. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Adwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Mee kan yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaaf Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii. Oromoo hin duune achi keessa. Isa kana isaan kaasaa jiru dargii. Waraan dargiin gochaa ba'e. Oromoo hin duune lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa ammoo hadhiisu. Bara mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera. Oromoo meeqa tafe achitti? Waraana dheengaddaa isa dheengaddaa kan meeqa tafe? Hin deemnaa hin duunaa injifannoo hin dhufaa injifannoon kan koomiti jennee abbaatti barbaadan.
malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti. Waraanni biyya kanaa waraanamees injifannoo argamees hin beeku. Garuu abbaa biraatti ilaannee nuti keenyaa mitiin. Adwaan gabayyoon kan du'e Adwaa irratti gaafa injifannoo sana du'e